Isin fi jaartiin isaanii fi nu duute namni ilaalu jiru sarbi. Rakkoon qaba aduun illee si jeesi malee isaanii. Ati warra du'e maa keessa laatu? Si dhagee. Tokkoffaan kana lammaffaan ammoo ayaan lakkaa'ume hin lakkaa'aa. Lammaffaan ammoo miidiyaa kanarratti qabsoonnaa fi sabboonaan dheengadda godhaa turre gartee suufoffannee akka suuditti kursiirra tatteenyee godhaa turre galma harkatte akkamitti feemasoota kana hattuudha isin nyaataa turani waan kana gartee giiftaroonni keenya akka jalaa galan goonee jirra galan jalaa dhibbatti bakka maayikiin dhaabbatte bakkuma mubaarak dhaabbate numa mo'aman bakka asliin dhaabbatte bakkuma mubaarak dhaabbate numa mo'aman si galee kanaaf mucaan keenya kadheen gadda amma taphate kuni mucaan oomaan jiru san tapha bareedaa taphatee mo'e maaliif ji asliin hin dhayne maayikiin hin dhayne. Ramzano, dhagee siif bita boy. Obsi sandi si tan akhir shayda sani akhir shayda waraabessa qote sanii faana tutti jaanii sanuu dafee irraa dhaqaban dafii baasi asli jaanii ni baasan ijoolleen ta'e madeessite asli darbi jaaniin qaalii godhee darbi mucaan dafee dhaqqabe seegalee lammaffaan Ramzaa dheengadda jala bultii dhaqan tura jala bultii jechuun ni beektaami. Jala bultii dura dhaqan. Ramzaa maa akkanumaan waan namaa. Yes, dhaga'i siifin bar siifin himuu deema. Waa'ee isaanii siima. Dhaga'i asli laalu afarsaa kiyya goota. Warri Ramzaa bira dhaqe dhageeffadhu warri Ramzaa bira dhaqe tokkoffaa ashooshilaa waan jedhan beektaati gaafa dhalaa gurguranii lafa jala dhaqanii bulloon ta'ee uumuuf deemti ashooshilaa jabaa. Adduu jennaa bakka dhaayixeessanii in jajjabeessanii malee ashooshilaa dhaqan malee tapha kennuufiifi miti Ramzaa dhiisi. Ramzaa keessaa baase ashooshilaa jala dhaqan. Baay'ee galatoom. Ashooshilaa dhaqaniiti gurbaa kuffisanii galan. Gurbaan ashooshilaa miti geemaaf yaammate. Fedhan ashooshilaa ta'u baatu. Gurbaan geemaaf jala bultii yaammate. Ganama duraa dhaqan jala bultii achi bulan nama kuma takka fidan kutan itti aanan nama kuma shaafur moosadi fidan mo'aman galan. San malee taphaa mucaa keessan kadheen gad akkasii komatu jiru san. Kanaaf itti dhaynee nama tokkoon komatiin jennee ni beektaa mi barsiisaa Oromummaa. Asliin bira bule. Anifaa barkaniin ofii kiyyaa kenneef na arrabse keetii garasichi wannan sun. Rakkoon qabu garaasin arrabsine asii arrabsu. Sanilleen asliin dhaqee maakii dhaqee salphatanii galan. Amma dhaqee waan biraatti harkaana qaba jaalibsaa kiyya kalaas gabbuu xiqqoo ragati abbaa barbaade ragati ani waan xiqqishoo si dubbatuufan dhufee waan xiqqishoo wayii harkaa qaba sana erga dubbadheen ka'ee booda walitti illee erganne rakkoo miti ulfaadhu galatoomi. Garuu wanni tokko immoo asli ragate asliin duruma ragata. Hayyena baasi. Bakka saahibaatti dhagaye wannan si karan museenaan ragate. Wallahi. Namaan addunyaa kanarra. TikTok kanarra. Museenaan dalabbaa jifaaree ragatu. Wallahi namaan TikTok kanarra bakka guddaa hin qabu yoo jiraatu isii qofa. Dhugaa sitti hundi isii baalagee hudduu sorfaati. Isii fi madaamaashittiidha. Maaliif ennaan madaamaashitti illee duraan uf qollaati malee erga gaafa Hamzaa Haajii harka seente qulfi ni beektaami qulfi akkas ijaartii bulfatanii. Social media irra udaansanii erga ka'anirra akkas. Okay, galatooma ulfaadha bagana biraa bahee. Wannan jechuu barbaadu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mucattuu haasaan illee naqabee salaamtaallee isin gaafanne akkami naga keessanii jirtanii warri amantaa biraa qabdanillee. Waan amma yeroo ammaa deemaa jirurraa dubbachuu barbaada. Dhugaa dubbachuu fi mucaan aanaa adaabbaa ganda garaa dillootti kaleessa ajjeefame suni bara kana keessa Oromoon hiree lubbuun jiraatu dhabe. Hiree lubbuun jiraatu amma dhugaa dubbachuuf warri Abiyyii deeggartan warri akkasuma waraana Abiyyii deeggartan ijoollee Jimmaas ta'a ijoollee kutaa biraas ta'a gurguddaa asirraa baq jedhus ta'a dhugaa rabbi dubbachuuf jechuudha. Yeroo kana yoo uumanitiin namaa sitti hin dhagaamin gizee haadhaa fi abbaa kee dura si ajjeesan kana gadi baatee hin falmanne ati yartuu Oromoo nyaattu diqaalaa Oromoo nyaattu keessaa takka. Dhageeffadhaa waa takka. Abiyyi Ahmad yeroon qawween nama bulchan kufee jira Habiibi. Yeroon dogongorri tokkoffaan ati oofaa jirtu uummata kana cabsee hawaasa kana qawween ajjeesee hawaasa kana funyaan qabee of jala bulchachuun wallaahi dogongora guddaa keessa seenaa jirta. Ati akkuma jedhan nama barumsa qabuumi nama doktoreetii qabuumi nama mana fincaanii duubaan bahee fakkaattu. Dhugaan sitti maan waraanni keetis atis nama mana fincaanii duuba dhaabbateen fakkaattu. Dhugaan sitti maan
mana barumsaa miti jechuudha. So garuu barri amma yeroon ammaatti jirtu Oromoo akkanatti gidiree mana irraa diigee haadha hiyyeessaa ilma ufafotti ajjeefte homaa dandeettii yoollee qabaatte dandeettiin kun ni kufa. Ila dandeettii harkaa qabna, humna harkaa qabna, qawwee harkaa qabna, akka barbaanne hawaasa kana godha jechuun keetis ummanni siin dura kufee dabre sunis ima qaba qawwee ati qabdu kana diroonii ati qabdullee ni qaba xiyyiitii ati qabdullee ni qaba waan atamma fayyadamartu kana guutuu qaba warri duraan dabre warri nu muraa ture warri harka nu muraa ture nafxanyoonni duraan nu bulchaa turtes nima qabanii jechuu garuu ni kufe humni suni baratu dabra barri kun ni dabra barri dukkanaa tokko dhufee dabra garuu mucaan aanaa arsii lixaa aanaa adaabbaa ganda garaaddillootti ajjeefamee reeffi isaallee gubame suni warri isin asirratti agartan ujoolleen ammoo viidiyoo rasaasaan ajjeefame qofa argitan ka gaarii harreetiin lafarra harkifame reeffi isaa mucaasan jechuudha waraana adda bilisummaa deeggartaa jechuudha dhageeffadha waraana adda bilisummaa deeggarta jechuu qofaaf waan biraan qabu jechuu waraana adda bilisummaa tokkoffaa wanni Oromoon qabsaa'eefi wanni Oromoon qabsaa'ee aangotti isin fideef wanni Oromoon ilmaan lubbuu qaqqaalii itti wareegee obboleessa qaalii itti dhabnee obboleetti qaalii itti dhabnee eessuma keenya gaarii itti dhabnee adaada keenya gaarii itti dhabnee bakka kana isin kenneef Oromoon mirgaa fi dirqama isaa haa baratuufi mirgaa fi dirqama isaa gaafii isaa deebi'ee gaafii jiraachuuti tokkoffaa mirga lubbuun jiraachuu argatuufi mirgi lubbuun jiraachuu inkaan waraana adda bilisummaa haa deeggaru waraana kafaayoo haa deeggaru kabar baade haa deeggaru waraana abiyyiittis haa deeggaru mirgan qabu deeggaru Oromoo deeggaru mirgan qabu kabar baade filatee deeggaru mirgan qabu qoy kabar baade filatee deeggaru mirgan qabu Oromoon kabar baade filatee deeggaru mirgan qabu moo mirgan qabu Oromoon kan inni qabsaa'aa ture mirga dhabe jechuudha mirgan qabu mee ani fakkeenyaaf yoo jaalmarroo deeggare ilma Oromooti yoon kafaa'oo deeggare ilma Oromooti yoon jawaariin deeggare ilma Oromooti maal rakkoo qaba haala siyaasaa qofa yaada qofaa bar yaada malee waan gochuu takka hin danda'u waraana adda bilisummaa yoo deeggare filatee yoo deeggare maal rakkoo qaba ajjeefamuu qaba haadhaaf abbaaf ofitti ajjeefamuu qaba kuni sirna Minilikiin maal garagara jira kuni sirna gabroomataa Haayile Sillaaseetiin maal garagara jira aseedhaan maal garagara jira kun maal garaagarummaa qabame Oromoo duwwaa jechuun maal fayyada jimmallee inni warri jimma har'a haadhoon teessan waan keessa jirtu ni beektan abbaan keessan keessa waan keessa jiru ni beektan obboleeyyan teessan waan keessa jirtu ni beektan maaki jibdan ijoolleen jimmaallee gadi ba'aa falmadhaa nuti Abiyyi Ahmad Oromoo miti jechaan jirru sirni isaa garuu Oromoon fakkaatu sirni isaa sirna kaleessa hangaawota kaleessa ofirraa buufnee fakkaataa ijaarra nuti sinigalee sirni Abiyyi Ahmad biyya ittiin bulchaaru sirna Minilik caala sirna Hatsee caala sirna Haayile Sillaasee caala jechuudha dhugaan jirullee kana sirnoota duraan dhagayaa turre san caala sirni amma Abiyyi Ahmad biyya ittiin bulchaaru sirna isaa jibbinee jechuudha so kanaaf Oromoon kan inni qabsaa'ee aangoorra isin korsiiseef kaniin mirga ofii ittiin gaafachuu mirga lubbuun jiraachuu argachuudha Oromoo yeroo ammaatti mirga ittiin jiraatu dhabe jechuudha kana keessatti dhaamsaan qaba video kana yoo dandeetta warri yoo an biraatu waraabdan video kan bakka kana na waraaba qeerroon biyya keessa ujoolleen hedduun akka isin na beektan akka isin na laaltan nin beek qeerroon hedduun biyya keessatti akka yoo waan biraallee ta'e na beektan nin beek garuu wanni ani isinit dhaamadhu namicha kana harkatti hin du'ina deema waraana adda bilisummaa keessa du'a wallahi lubbuun illee hin jiraata haga gaafa carraan sii ga'ee guyyaan sii dhumuutti haga gaafa carraan ga'ee lubbuun tee kuttuutti waraana adda bilisummaa keessa nagaan jiraata deemi kophee qullaa harka qullaa miila qullaa deemi waraana adda bilisummaa waliin dhaabadhu wallahi dhugaan siin jedha bosona seeni deemi akkatti haadhatee duratti abbaa kee duratti rasaasaan si ajjeesuurra achi deemtee bosona san keessa beela'uu wayi achi deemtee bosona san keessa rakkachuu si wayi dhugaan jirullee kana jechuudha deemaatii haadhaaf abbaa keessan duratti hin du'ina deemaatii bosona seenaa deema hamma tokkollee bultiin hin bulfattan haga gaafa lola duuddanii haga gaafa lola keessa seentanii guyyaan keessan dhumutti waraana adda bilisummaa biratti xiqqishoosi guyyaalleen achi sii butamte haga gaafa riskiin ta'e dhumattuutti haga gaafa riski amma garuu osoo riskiin ta'e hin dhumatin reeffi namaa rasaasaan ajjeefame gaarii harreetiin lafarra harkifame haadha isa dhaltee fi abbaa isa dhalteen gubsiisan jechuudha adeera isaa eessuma isaatiin reeffa isaa ibiddaan gubsiisan kana achi maal tura wanni garaaddillootti dheengadate kaleessa ta'e suni haadhaa fi abbaa fi eessuma isaatti gubee mucaasan ibiddaan maal irraa laalta haadhaa fi eessuma isaa adeera isaa jechuudha obboleessa abbaa haadhatu ibiddaan gubee jechuudha reeffa san
Kana achi maaltu jira? Maal goota kana achi maal gootame? Abiyyi jechaa oolte maal fayyada? Abiyyi jechaa oolte Jawaar jechaa oolte maal fayyada? Faayidaan hin jiru jechuudha. Dhiisii deemi bosona galii waan riskii ta'eeti jiraadhu deemi. Wallaahi dhugaan siin jira. Bosona seeni akkatti ibiddaan reefi erga du'e booda akkami gaarii harreetiin lafarra harkifamee akkamitti ergas booda ibiddaan gubama yaa jira kenna. Ibiddaan akkami gubama reefi nama? Bar dur mililik harka nu muree morma nu muree miila nu muree jechaa turre bar. Morma nu muree harka nu muree jechaa turre bar. Kuni garuu nu gube kun ibiddaan ilma namaa gube huccuu godhe moo qixaasi ammoo galabaasi ammoo lubbuu ilma namaa. Itoophiyaa keessa lubbuun ilma namaa hanga simbirroo hanqatte jechuudha. Hanga saree hanqatte saree biyya arabaattu kabaja qaba. Ummata keenya Itoophiyaa irra naashi tubbadaanna obsee mitibbaale naashi lebdaanna kasi siruuci naashi lebdaanna gimaataame shaarmuxa naashi lebdaallash wuci kasi naashi tubbadaanna dullatti akkana kana ka jireenyi harkaa badee mana madaamii keessatti otoo distii keessa qoffeen itti baddu qoffeen otoo itti baddee distii arabaa keessatti abbichuu koo yeraa oolti dullatti haatee asii biyyaa obboleessi kee biyyaa boo'aa asii distii arabaa mataan itti badii abbichuu koo maal yoo sifa bareede halkan sirraa dhayaa bula viidiyoon si dawalee sirraa dhayaa viidiyoon si dawalatee si kaafachiisa dullatti abbichuu koo yetti afaan kalaadaa ol qabde naashi tabbadaanna warri duraanii